Harka fuuni dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jechaa nageenyi kennaa kan onni irraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jechaa keessumaanuyyuu guyyaa addaa qeerroo fi qarree magaalaa Finfinnee keessatti dalagaa humnaa dalaganii jiraatan irratti poolisii Oromiyaatii fi akkuma kanaan poolisiin idilee guyyaa har'aatti namoota 51 ol humnaan qabanii karaa dirree waraanaatti gaggeessaa jiraachuu isaaniitti himan. Akka odeeffannoon keenya guyyaa hadhaa keessumaanuyyuu jiraatan magaalaa Finfinnee tokko nuu himetti magaalottii garaagaraatii fi gandoota garaagaraa keessaa guyyaa hadhaa keessumaanuyyuu nama 100 ol kan guuranii karaa waraanaatti geessaa jiranis yoo ta'u namoonni kunneen ammoo keessumaan namoota kanaan dura leenjii kennaafii turanii fi leenjiin isaan kennaniif ganda keessan eeddan jechuun leenjii garaagaraa kennaafii turuu isaas ni yaadatama. Warroota leenjii kennaafi turan san irraa guyyaa hadhaa nama 100 ol gandarraa ganda tokkorraa guuranii kan deemaa jiran yoo ta'u guyyaa hadhaa akkuma beekamutti gandoota 5 irraa nama 500 ol guuranii kan deemaa jiran ta'uu himama. Laga Xaafoo, Burraayyuu fi Finfinnee keessaa gandoota garaagaraa keessaa keessumaan Boolee irraas akkuma kanaan yeroo ammaa kanatti namoota 100 ol ganda tokkorraa kan fe'aa jiranis yoo ta'u ganda 5 irraa nama 500 ol fe'anii jechaan guyyaa hadhaa odeeffannoon keenya magaalaa Finfinnee irraa nu gahe. Kanu bari maal seete dirqamuma jaama babal'ee wanna kun maaliif toonaan jedhe jalqaba nageenya ganda keessanii eedan waan jaamuu ni khani marataa turan jechuudha. Dargaggeessa kana godhaa turanii hamma dirqama tuutuu ofiinsa kana isaanis akka deeman dirqamatti kannanii jiran jechuudha. Amma si galee ijoolleen jaalatteetii miti jechuudha. Namni ganda fi jiraatu keessaa jaalatee hamaatii qabu jaalateen deemu. Namas dura kan nageenya ganda keessanitti eeyida waan jaamuun kana dargaggeessa kana jechuudha. Akka isaan information kannaniif akka isaan ganda keessa jiraatan kana keessatti ganda kana eegan jechuudha. Keessa galchuudhaaf duraan tolfatanii jiran. Waa hunda jechuudha. Amma handufe kuni waa jechuudha. Nama 100 akka magaalaa sanitti jechuudha kan deemuudhaaf deemamuu qaba hanjaamee murteeffame nama 100 Burraayyuu fi Laga Xaafoo qofarraa moo naannoo kamirraa? Burraayyuu fi Laga Xaafoo qofa moo naannoo kamirraa moo naannoo garaagaraa irraa ol fidan? No, Laga Xaafoo qofa malee akkanatti manitti Laga Xaafoo qofa. Namni 100 Laga Xaafoo qofa? Okay, yaada kana kaamee nutis akka dafnee qilleensarra oolchinu fi keessumaanuyyuu ijoolleen Oromoo akka ammaa kanatti lola isaan hin barbaachifne yookiin lola ilmaan Oromoo ficcisiisuu fi Abiyyi Ahmad taasisaa jiru kanarratti akka ittiin hirmaannee fi sagalee uummataa ta'uu fi kallattii barbaachisuun qeerroo keenya akkamitti akka miliquu danda'an tokko lammaffaa ammoo yoo achi dhaqanuu akka booji'amuu yookiin harka kennachuu akka danda'ani loluu yookiin ammoo rasaasa tokko osoo hin taane daayirektii lola Tigraayitti yookiin loltoota Tigraayitti harka kennachuu akka danda'ani kan goonuudha. Maaliif loltoonni Tigraay ijoollee kanneen hin ajjeesanii qabaniituma biyya deebisanii lubbuu ofii ammoo akka hin taanetti qisaasessuurra yoo dirqamaanuu adeeman ta'e achi gahanii harka kennachuu akka danda'an kan goonuudha yookiin ammoo kana gorsuu akka danda'amutti kan irratti hojjechuu qabnu. Ramadamee jira. Fattashaarra jiranii. Isaafuu ilmaan Oromoodhaa warri Finfinnee keessa jiraatu irra baay'een isaanii mattaa kan qabanii. Dhaamsiisin itti dhaamtan jechuudha ilmaan Oromoo hundaaf kan biran nu geessan mattaa qadhaan malee akka hin sossoonee kan itti nu dhaamtanii jechuudha. Amma akka odeeffannoo dhagaa jirrutti keessumaanuyyuu namoota humnaan bulaa yookiin namoota qansiraa yookiin ammoo guyyaa hojjetanii galan namoota hedduu akka guuranii karaa waraanaa geessaa jiran kana dura ijoolleen boojamte hedduun kan dubbachaa jiran dhagahaa jirra. Magaalottii Oromiyaa magaalottii garaagaraa irraa nu qabanii fidanii nuyi dalagaa dalagannu yookiin nu iddoo bakka dalagaa eeggannutti nu qaban jedhani. Wanti kun hoo akkaati magaalaa Finfinnee keessa yookiin jiraata magaalaa Finfinneetti wanti kun dhugaadha moo dharaa hanga ammaa ka argaa jirturraa? Kuni waanuma jiru waan dharaa tokko osoo hin taane jechuudha. Waanuma jiru jalqaba jechuudha namootni ijoollee qabanii kan hidhanii mana hidhaa keessaa akka nama mana hidhaa biratti jechuudha.
kan fuudhanii deemanii bakka isaan geessan hin beektu jechuudha. Kuni har'a osoo hin taane ture waan dur jiru. Nurras waa hedduutu ga'e waan ta'eef ni beekna. Yaa mi'a takka qeerroo magaalaa Finfinneetti uummata Finfinneetii fi akkasuma qeerroo Oromootii fi haala lola kana irratti ati maal dhaamta? Keessumaanuyyuu labsii guyyaa hadhaa labsan kana wal qabatee maal dhaamtaati? Wanni nani dhaamu qeerroo akka walii galatti jechuudha qeerroo Oromootiif wanni nani dhaamu biyya teessan wareegamuu qabdan dhiiftanii biyya Oromaatiif deemtanii akka hin lolle maaliifi seenaan isin yaadatu kun gaarii miti. Kanaaf waan seenaan boru turretti yookaan lubbuun baatellee haalaan namatti tola waan ta'eef ani wanni nan dhaamuuf walumaa galatti qeerroon jireenya isiidhaa jechuudha if eeggannaa cimaadhaan jechuudha. Kallattii hundaan if eeggee akka jiraattu jechuudha. Amma wanni kun yeroon ammaa kun hammaataa dhufee jira. If eeggannaa cimaadhaan nu barbaada waan ta'eef if eeggannaa cimaa akka nuuf dhaamtanii isin barbaada jechuudha. Okay, jaalakiyya jabaadhu galatoome. Okay.